Ashamaa qomoowwan koo yaa ijoollee Jimmaa. Sabni isin jaalata isin yaama amma. Jirra jirtuu jedhaa saba keessaniin wal yaamaa. Ifatti baanee walitti dhufnee ni kabajna ayyaana. Qomoowwan koo ijoollee shanan gibee. Yoo nu tokko taane diina maaltu dhibe. Nama nu qoqqoodu saba dhiisii rabbuu isa jibbe. Koottaa Jimma buunaa ganda mootii deemna. Seenaa isaa qorannee dhaloota dhufuuf keenya. Biyya qabeenya uumamaa biyya argama bunaa. Oromiyaa jiituu baga sirraa dhaladhe anis waan boona. Adunyaan guutuun buna kenna dhugaa bashannanaa oola. Oromoon leencuma goota malee hin qabu luyna. Keessummummaa deemnee buna aannanii dhuyna. Aggaaroo fi goommaan aribuu dhaabbatu. Oromoo jaalatu. Keessummaa isaanii sirritti simatu. Shamarree Oromoo bilillee mabuubaa. Faranjiin si hawwee yaa bareeda uumaa. Bareedduu Oromoo bilillee maqaa gaarii. Mul'iftuu eenyummaa sirna abbaa Jifaarii. Jimma biyya nama hundaa biyya sabaaf sablammii. Baga teenya taatan isin jaalata lammiin. Masaraa mootii abbaa Jifaar Abshaalaa. Adunyaan dinqisiifatee hunduu deemee ilaala. Masaraa mootichaa bareechaa ijaara. Sabboontota Jimmaa eentutu wallaala. Ilma sabaa ka akka raayyaa abbaa mancaa. Dhugaa malee sobaa iddoon qabu inni nama balcha. Waan saba isaatii hin taane gadi garagalcha. Oromoon leencuma ilma gooticha dhalcha. Yoo nu tokko taane diinni keenya ni manca. Assalaamu alaykum yaa ijoollee aggaaroo. Ofirratti hin ilaalinaa ofirraa dhayaa roorroo. Jimma gibee gamaa warra sanyii mootii. Mee ilaalaa hubadhaa gubata garaa kootii. Yaa qeerroo Jimmaa dhiibbaa jiru cabsi. Sirritti of ijaarii. Wal malee firan qabnu walitti nu buusuuf hojjetaara jarri. Harka fuunee akkam bultan akkam ooltan. Daawwattootaaf hordoftoota Oromiyaa 11 nageenyi keenya kan jaalalaaf kan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha kun qophii daawwiti. Daawwiin torbaanitti yeroo tokko kan isinii dhiyaattu yoo taatu qopheessituun qophii kanaa Bayyuu Booramaati. Kaayoon daawwii of ta'uun of beekuudha jennee dhaloota aadaa barsiisutti jirra. Kanaaf jecha kutaa Oromiyaa keessatti akka kan taate kutaa Jimmaa irraa keessummaa qabannee asitti isinii dhiyaannee jirra. Daawwii daawwadhaa aadaa keessan jaalladhaa. Nu faana turaan affeerraa kenna. Galatooma. Bunaaf dammaa daawwate gammadu ka'eemmaa uuma badaasee gaanamumaa jiitu badaatu biyya Jimmaa eeggasumarree jannata biyya Jimmaa lafiitu eebbisee gaanamumaa biyya mootii biyya shanaa kibee hunduu kuteen jiramantuu dhibee warri malee. Keessummaan teenya taadhaa Usniyaa jedhamti. Usniyaa anaa dhufuu baga nagaan dhuftee waamicha kiyya dhageettee istuudiyoo Oromiyaa 11 keessa shoo kiyya irratti argamu keetiif maqaa kiyyaaf maqaa daawwattoota kiyyaatiin baay'ee galatoomsiin jechuu barbaada. Anis hedduu galatoomii ulfaadhuu waan asirratti na affeerteef Oromiyaa 11 kanarratti galatoomiin siin jedha. Wanti as jiru kun hedduu bareeda. Bunni keessanis hedduu bareeda. Wanti qodaan sun immoo huuroo wayii fakkaata. Naannoo keenyatti huuroo jedhu kanarra guddaasaa jira, bicuusaa jira. Durii bishaan faattiin naqatu jedhanii amma garuu hafeera. Mana kaa'ataniitu immoo lafa qotanii keessa kaa'anii bishaan itti naqu.
maaliif bishaan akkama asitti firiija keessa kaa'annu ammas akka zabanammaa kanatti bishaan achi huuroo sana keessa namni hin qabbanaa hedduu namatti tola gisee dhugan. Kanaaf akkasii maalirraa dalagama? Inni dhoqqeedhumarraayyii dalagu waan ittiin biyyeedhumarraa dalagu. Bishaan qabbaneessa. Bishaan lafa qotaniitu manuma keessatti qotu. Qotanii keessa gadi kaa'u. Keessa gadi kaa'anii bishaan achitti naqatu. Bal'aa guddaadha jechuudha. Keessaa wayiin waraabanii fuudhuu qabbana isaa amma yeroo birraa amma yeroo buna funaanuuf adeemanu huuroo keessaa yeroo itti dhufan dhugaa huuroo keessaa fudhataniitu dhugu. Maaliif hin qabbanaatti tola waan ta'eef ammoo achi immoo boraatii qabdanitti fakkaata. Boraatii jedhama kun naannoo keenyatti garuu callee kanan qabu ni naannoo keenya mukkuma bareedaarraa hojjetama bicuusii kanarra ol dheerata kanarra durigaa akkoon koo kaakayyuun koo hin ciisu anu argeera hedduu bareeda maqaan isaa boraatii jedhama calleen qabu garuu. Naannoo keenyatti fakkeenyaaf dubartii ittiin heerumsiisan. Guyyaa dubartiin heerumtu haati kennitiif. Isin biratti akkam garaagarummaa qaba? Akkas ta'uu malaqa. Ani hin gaafanne ijoollummaa godhan argee. Kanaaf ani hin gaafanne ta'uu mala. Yeroo heeruman fudhatanii heerumanii ta'uu mala. Akkookota irra ciisan argee. Isaan irra ciisan hin arga. Tiraasii irra ciisanii kanarra malee. Baay'ee bareeda. Kun ballifamee bicuu kanarra ol dheeraa taasaati. Aadaan Oromoo tokko wal fakkaata. Kana wal simsiisuuf hojjetaa jirra. Baay'ee galatoomi. Galatooma waan aadaa keenya baastanii mul'isaa jirtanuuf hedduu galatooma. Mee Usniyaan bara kam biyya kana seentee haga dhuftee ammoo biyya kanaaf Oromiyaa garaagarummaa akkamitti argitee mee ofii kan kee ofumaan daawwattoota keenyatti of barsiisi. Hayyee galatoomii ani maqaan kiyyaa Husniyaa Abbaa Sadii Abbaa Saambiin jedhama. Godina Jimmaa aanaa Gommaa baadiyyaa Caggoo jedhamtu naannoo sanatti dhaladhee Agaarumittan baradhee sanaan booda akka biyya kana nan heerumee mucaa tokko godhadheen biyyatti akka biyya kana lakkoofsa biyya kanaatti 2014 Janaarii 30tti biyya kana dhufe Minisootaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Akkamitti argite Minisootaa? Ameerikaa walumaa galatti. Gaafii bareedaadha. Yeroo jalqaba biyya kana dhufu cabbii turee hedduu ni qorra ture Janaariidha. Hedduu natti ulfaatee wanti isaa hundi adda biyya keenyarraa qilleensi isaa wanti hundaa hundi garuu inuma barama wanti hin baramne hin jiru bareen jira amma gaariidha. Bareeda. Baay'ee bareeda. Mee babbareennee jirraa atis bareeddee naa dhuftee baay'ee galatoomi. Aadaan kun aadaa godina kamiiti? Eenyuun uffatamaa? Yoom fa'aa uffatamaa? Kaatu uffatte irraa qabi? Tokkuma waan taateef irraa mee dubbadhu daawwattoota keenyaaf. Galatoomii uffannaan uffanni kun naannoo Shanangibeetti uffatamaa. Shanangibee hundi uffatama waluma fakkaataa. Kan uffatan nama daninaan dubartoota gaafa heerumtu irraa qabdee uffatti yeroo danu dubartootatu uffatu qaba. Qophii irratti uffatu heeruma irratti fuudha irratti shanan waan akkasii qophii adda addaa gisee jiru. Zuuraa jedhanii uffatu zuuraa kana wanti uffanni kun maqaan isaa zuuraa jedhu isaa Amaariffaan Abashaa jedhan kana. Ka addaa ka mataa irra si jiru suni ka morma irraa dabalatee mee maal akka jedhamu irraa naa ibsi. Naannoo Shanangibeetti kan jarri uffatanu akka kana calleetu hin taane kan birriirraa hojjetame uffatu zuuraa kanaa waliin garuu ani callumatti godhee wal fakkeessee uffadhe malee birriirraa kan hojjetame uffatu. Maqaa kophaa kan birrii fakkaatu sunuyyuu maqaa kophaa hin qabuyyuu. Gumee jedhu gumeen kun amma dubartoonni yeroo heerumanu yeroo heerumuudhaaf kahanu gaafa sana qabanii kan uffatan gumee asii ka'ee hamma asii ga'utu tumameetu birriirraa jechuudha. Birriirraa tumamee hojjetama kan mormaas akkasuma gurraafis wama hundayyuu akkas. Hundinuu gumee jedhama? Lakki. Gumee kan harkaa kanatu gumee jedhama. Kan mormaas kan mormatti kaa'atanis qabu, kan addarratti kaa'atanis qabu, kan jarri kanuma mormaa, kan gurraa, kan addatti kaa'atan jedhaniitu godhatu. Garuu inni harkatti kaa'atamu kun gumee jedhama. Baay'ee bareeda. Mee ka dhiiraa surreen maal jedhama? Ka gubbaa uffatamu maal jedhama?
kan mataa godhatamullee amma koofiyyaa godhatama. Koofiyyaan sun amantaan wal qabatamoo aadamatti koofiyyaan jira. Koofiyyaan booda kana godhachuu jalqabani. Duraan jedhan akka kanuma waan adii maratu turani mataatti. Duraan. Booda kana garuu koofiyyaa kana kaa'atu. Duraanii uffatan kan dhiiraa gaabii uffatanii kaa'anii gaabii yookaan naxalaa irratti uffatu. Amma booda kana immoo sadariyyaa irratti uffatu. Malee gaabii sana yookaan naxalaa sana hin uffatan warri dhiiraa jechuu kooti. Sadariyaa uffatu. Surrichi maqaan isaa maali? Surree bolaalee yookaan surree kofoo jedhu. Maaliif sana jedhu surrichi asiin hin ballataa jalootti hin qallataa. Kanaaf surree bolaalee yookaan surree kofoo jedhuuni. Kitta ka jedhamu kami? Miti. Akkasi wanti isaa. Kittaa irra keessatti uffatu. Surree yookaan bolaalee sana immoo surree kofoo isa jedhan sana immoo jalootti uffatu. Ballaadha surreechi gara olii kanatti godatti hin qallata. Akkas. Baay'ee bareeda. Huccuun kuni bakka baay'eetti uffatamaa jettee jirta. Guyyaa cidhaa, guyyaa shananii jetteetta. Isa keessaa mee guyyaa cidhaa adeemsa jiru mee maal akka fakkaatu akka godina Jimmaatitti mee natti? Gosiin cidhaa naannoo Shanan Gibeetti gosii 5tu jira. Gosii 5tu jira. Haasaannaa, ababbalii, butii, farda hidhaa, aseennaa jedhama. Gosii 5 kana keessaa isa kamiin siif ibsu? Haasaannaa. Haasaannaan kun dura mucaa fira gaafatu isee fuudhuu barbaadan. Intala baluu akkamii jedhaniitu yookaan ollaa gaafatu yookaan fira gaafatu. Egaa haala see waan see kana qoratanii booda abbaa bira dhaqu. Ammaa kanatti karakarummaa qaba. Akka duriiti fakkii ammaa karakaraa qaba. Isa duriirraan siif ibsaa jiraan. Isa fedha. Isa duriirraan siif ibsaa jira. Dhaqanii haasa'atu. Abbaa bira deemanii abbaa isa fuudhu sanaaf jaarsolii dabalataniitu dhaqu. Gizee dhaqan mirga qabatanii dhaqu. Dhaqanii haasaannaa yookaan barcuma taa'uu jedhu. Dhaqanii abbaadhaanii hin ta'anii mucaa keessan nuu kennaa. Mucaa kootiif kennaa jedhanii abbaan gaafata. Mucaa keessan mucaa keenyaaf kennaa jedhu. Achiin booda ta'aa jedhaniitu waliin haasa'anii marihannee isiniif deebisnaa walitti deebinaa jedhanii galchu. Yeroo jarri galchan jarri lammanuu iddoo mana isa fuudhuutis iddoo isii heerumtuutis garbuu biqilfatu. Biqila biqilchu. Biqila biqilchaniitu yoo biqilli sun akka gaariitti biqile harka tokkotti naqu. Kan mucaa isee durbaaf isa dhiiraa walitti naqanii biqilchu. Yoo biqilli sun tolee wanti hundi isaa akka gaariitti yoo biqile biqilli kottaa toleeraa milkiinuu toleeraa kottaa jedhaniitu walitti dhaamanii torban 2 keessa walitti deebi'u. Walitti deebi'anii waliin ta'anii yeroo dhufanu jarri sun buna qalaa, damma, marga, ashaboo gaafa koottaa jedhan fidanii dhufu. Birrii wajjin. Birrii hammuma dandeettiisaa fidanii dhufu waliin. Fidanii kennanii mucaa keenyaa isinii kenninii irra jedhanii dura gaa hin qoratu. Mucaan sun akkamiin ejjetatamuu nama akkamiiti gosni isaa akkamii jedhanii waan hunda qoqqorataniiti kan kottaa jedhan. Biqilli sunis egaa biqilee booda jechuudha. Ta'anii eega jarri dhufanii ta'anii waliin mari'atanii mucaa kennanii milki jaalalaa jedhamani guyyaa sanaa. Milki jaalalaa ta'eera jaallataniiru jechuudha. Waliin ta'anii buna qalaan dhufe sun irraa nyaatanii akkuma nuti namni tokko qodaa lamatti geessee tokko as mana intalaatti nyaatame tokko mana dhufeetu mana mucaatti deebifamee nyaatama. Tokko immoo irrumaa nyaateetu deebisa buna qalaa kana. Akka baay'ee dhufa jechuu. Mana haadha mucaasa fuudhuutu buna qalaa kana gootee ergiti. Damma wajjin. Damma ashaboo marga birrii fidanii dhufu gaafa milki jaalalaa jechuudha. Achiin booda guyyaa itti amartii godhatan qabatanii addaan bahuu goodi sana qopheessanii
fira waammatanii amartii godhatu. Amartii guyyaa amartii qophaa'a. Gaafa amartii sana akkuma san wanti itti dabalamu uffata wandaboo jedhamu jira. Akkuma kana tahee akkuma amma uffanni zuuraa kana tahee kan waziidhaa jechuudha mijatu fidu dur jechuudha. Zabana ammaa kana immoo uffatuma kanuma ijoolleen zabana kana uffattu fidu. Gaafa sana fidu yoo barbaadan ni kaasnis gaafa sana hin hidhamaa yookaan amartuma qofa ta'a. Akkuma jarritti walii gale. Birrii wanti jarri fidanii dhufan jaarsoliin kun birrii amartii marga dammeen malleen dhufaa kana fidatanii dhufu buna qalaa waliin jechuudha. Bunni qalaan biraan hafu amma gaafa fuudhaatti numa dhufa. Achiin booda dhufanii taa'anii waliin waan qophii sana fidhatanii birrii kennanii deemu ammas. Deemanii guyyaa biraa amma fakkeenyaaf raamadaanii yeroo dhufu ammoo harafaan gisee dhufu immoo qooda mucaa keenyaa jedhanii jari jaarsolii sun ammas birrii fidanii dhufu. Qooda mucaa keenyaatii raamadaanaaf jedhanii fidu. Garuu maatiin sun birrii sanaan mucaadhaa waa bitanii waa nyaata wayiin godhan. Walitti birrii sana fuudhanii isa jarri jalqabaa fidan yeroo jarri fidan walitti fuudhaniitu qodaa tirmaattiin bitu. Tirmaa bitanii walitti qabu. Amma gaafa seenee heerumtuutti. Kan ittiin heerumsiisan jechuudha. Raamadaanaaf isa dhufes harafaaf isa dhufes kanumarra oolchu. Sanaan booda gaafa cidhaatu ga'a. Cidhi gisee ga'ee jedhu ammas deebi'anii dhufanii waggaa tokkos akkuma walii galanii qabu. Waggaa tokkos turee ta'uu danda'a. Yeroo dhufan manatti gallaa nu galchaaf guyyaa nuu muraa jedhu. Guyyaatti cidhi godhamu. Cidha kana guyyaa isaa muranii itti mujarri abbaa faadhaa jechuudha. Achiin booda ofirra deebi'anii galuu mucaadhaa waan barbaachisu bituu cidhi qophaa'uu jalqabaduu lammaniifu. Jarri kun isheen addooyyee kadhatti. Inni miinzee kadhata. Afur kadhatu. Kanaan booda isheen gisee cidhitti dhiyaataa dhufu qaama ishee akka manuu istiimii jennee istiimii kana gallu jarri dammaan niqu. Fuula isiittillee damma dibuuf qaama isiillee dammaan niquuf. Maaliif akka isheen bareeddee baatuuf naannoon keenya dammaan beekamaa. Akka saamunaatitti qaama isii dibattee dhiqatti. Akkas dhiquuf dhiqanii bareechu jechuudha. Achiin booda firri waamamaa firri kun dallaan ijaaramaa wanta baay'ee godhama qaba. Kanaaf nyaata qopheessee fida firri immoo namoota waa hojjetu kanaaf godhu. Kanaan booda obboleessa yookaan firrumti aantee jedhanii nama hamma ta'e dabalataniitu maarii kan jedhamu jira kan dubartiidhaa fuudhan. Maarii isee birriis kennuu hin danda'a. Wariis hin kennu durii jedhanii booda kana birrii kennu buna kennu daniinaan. Warri dubartii warri misirrittii jechuudha. Warri akkamii warra abbaa manaa isa fuudhaa jiru abbaa isaatu kenna buna kana. Fira isii fuudhamaa jirtutu dhaqeetu guyyaa qabate. Maarii isii jedhanii guyyaa maarii beellamatanii dhaqanii maarii kana fuudhu. Maariin maali? Maarii jechuun iseedhaaf amma fakkeenyaaf buna kennu. Daniinaan naannoo keenyatti bunaan waan beekamuuf buna kutanii kennu. Bunuma bakkee jiru. Buna sana iseenii gisee gahu macaasifattee wanta ofiisiitii barbaaddu irra bitatti qabeenya wayii isiidha. Wanta hunda abbaa manaa gaafachuu dhiistee waan ofii barbaaddu waan isheen ittiin godhattu jechuudha. Sana kan kennuuf abbaa manaa abbaa manaatii jechuudha. Bira soddaa jedhama. Isaantu kennuufi akka kanaa sanaan booda cidhi godhamaa jarrii amma akkan dibadhe kana anillee hinnaan dibadhe ashoon shillaa dibatu ashoon sillaa harkattillee miilattillee dibanii bareechuun isiin in kunuunsamti gaa'erumuu fi innillee akkasuma in kunuunsuuni. Maatiin qophaa'ee ijaaratee qe'ee bareechifate ammasii heerumsiisuuf jechuudha. Achi booda maaltu ta'a? Achiin booda gaafa bor heerumuuf jettu fakkeenyaaf guddaa yoo heerumti ta'e gaafa xinnaa galgala isaa firri walitti qabamee isheen teessee haatis teesseetiyyuu addooyyeensis waliin taa'u.
amma addooyyeen sunis waan jettu qabdi haatis waan jettu qabdi mucaanis waan dhammattu qabdi hin bo'us gaggeessaadha waan ta'eef sanaaf haadha addooyyee jedhu jechuudha. Garuu an danuusaa hin beeku dhiifama garuu kan hin irraa hamma tokko beeku haadha addooyyee garulee garuun ooltuun booyinaa bunni urgaa'ee guggubachuu fi anaa guggubu firri qixxaatee gurgurachuu fi anaa gurguruu garulee garuun ooltuun booyinaa jedhu. Waan danuu sirbuugaa. Subii isaa kaanii isheen uffattee qodaanii tirmaa gadi ba'a. Tirmaa jechuun qodaa isiidhaa bitamu qodaa meeshaa jechuudha. Meeshaa isiidhaa bitamu. Waan adda addaati gaa tirmaan kun waan nyaatamus of keessaa qaba daakuu adda addaa daakuu marqaa mooqaa waan isheen dhattee cuubaadhaa godhattuu dhadhaa damma wanta hedduu of keessaa qaba waan sana hunda isaa gadi baasanii dunamni ilaala kan abbaan manaa maal bitee fi maatiin maal bite kan jedhu gaa laalu sanbata guddaa jechuudha sanbata guddaati kun ijoolleen hiriyoonni si ijoolleen bibbisuun illee yoo tahan birrii kennuuf isheedha ammoo birrii kana immoo namni tokko namni fira wayii tokko immoo walitti qabaaf birrii kana ijoolleen fidaniitu bira kaa'u kennan kana walitti qabuufiif akka kanatti gaa dhufa misirroon amaamonni dhufa amaamonni dhufee misirroo fudhachuu gizee dhufu barii irratti hin arrabsu gaditti bahanii tugaa waan adda addaa jedhanii arrabsu addooyyeenii hiriyoonni kunis gaa sirbanii sirba adda addaa godhanii arrabsu. Akkasuma jedhaa magaa danda'aniidhuma ol galuu nikaayoo gaafa duraa hin godhamne nikaa godhatu hin nyaatu hin dhuguu iddoo kutaan misirroon jirtu kana ol galanii gizee ol galuu dhufan ol galchuu didanii hedduu rakkisu booda fudhatanii gizee jarri gadi baasuu didanii yeroo jarri rakkisanii karameellaa dastaa jedhamu jira jedhan duruma karameellaa sana darbatu. Achi darbata miinzeen kun achi facaasa as facaasa karameellaa sana fudhachuu jedhee namni karaarraa daddaba jarri immoo takkasu fudhatanii keessa darbu jechuudha. Arrabsoo irraa waan irraa beektu qabdaa? Ani beeku arrabsoo sanarraa waan jarri jedhan dhiifama. Tole rakkoon qabu. Arraba adda addaa jedhuuni arraba ga'an beeku akkasitti fudhatee karaa bu'a. Gizeenni karaa bu'u obboleettiin saammoo achi hiriyoota fudhatteetu baddaa dhaqxee baddaa buuteetuyyuu hiddii kutti muka ceekaa kan jedhamu murtee gara manaa fudhattee dhuftee taphataa sirba adda addaa kana jiraattiyyuu dhufanii manarra darbatu hiddii kana hin darbatu muka kan mana si iddoo siin mana misirritti mana sirrii keessatti sin darbatu irra keessani kana sin sirbu baay'ee sirbu akkanatti fakkaatutti suni obboleettii maasii agarsiifachuuf nama obboleettii qabu sana godhamaafi qa sana godhu waan gaarii jechuus hedduu hinoo'isti namni yeroo sana yeroo kutanii dhufanu hiddii sana kutanii muka sana cabsanii dhufanu hedduu sirbama manatti darbatu hiddii sana. Namatti hin darbatan mana irratti darbatan. Mana irratti darbatu. Kanaaf akka kanatti gaa booda isheenii fudhatee gara manaa dhufa. Isheenii gara manaa dhufu haati gadi baateetiyyuu eegdiin haatisaa. Aannan qabatti dhadhaa yeekoodhaan baqsame jira. Amma akkamii naannoo keenyatti muka adda addaa kan baay'ee urgaatu jira. Muka sanaan godhanii dhadhaa baqsanii hedduu urgaa'a. Sanaa waliin makanii kaa'u. Dhadhaa sana harkatti qabatti marga qabatti aannan qabatti sana qabattee dhaabbattee eeggatti. Yeroo isheen dhuftee barii dhaabbattu eebbistee mataa isheetti dhadhaa sana addasii kanatti dibdee marga sana immoo jiidhiidha. Eebbisaatiyyuu marga sanatti keessi aannan sanarraas immoo abbuqqatu jechuudha. Obboleettiin muka sila murte sana keessi. Muki sun gulantaa jedhama kuttee dhuftee keessi. Gulantaa sanarra tarkaanfatteetu ol seenti. Gulantaa jala keessi barriir isheen gulantaa sanarra tarkaanfattee gara manaatti ol galti. Sana kan godhu obboleettiidha. Obboleettii yoo qabaate jechuudha. Akkasigaa eega ol galtee booda gaa nyaatamee dhugamee bulamaa subiisaa inkaatii obboleettii hangafa kan heerumte yoo qabaate yookaan miinzeen sun yoo warra miinzeenni tokkoffaa yoo warra fuudheera ta'e dhaqxeetuyyuu iseedha haatigaa marqa tolchitee ciree nyaatanii yeroo jedhanii
akka dhiqattee uffattee bareeddee akkasiin gadi baatu godhu. Yeroo isin gadi dhuftu kana gara golgee guddaatti gisee gadi dhuftu abbaan haati firri adaadonni jarri cidha dhufanii bulan hundinuu taraadhaan taa'u. Ta'aniitiyyuu maqaatu moggaafamaaf. Maqaa sana gisee moggaasan buna danfisuu. Bunni naannoo keenyatti dhadhaa waliin danfaa cuubaa cuubuu maqaa isaafis iseedhaafis maqaa haaraatu ba'aa hadha. Sanaan booda yeroo maqaan ergasii ittiin otoo hin taane maqaa sama hadha ba'u moggaa. Fakkeenyaaf abbaa sadii, abbaa saambii, abbaa foggii, abbaa kan jedhu kan godhanii nama eenyu ta'e jechuun nama mana qabate akkas jedhanii waamu malee maqaa dhalooteetiin hin waaman. Isees immoo fakkeenyaaf akka gosaatiinis hin waamusi. Fakkeenyaaf qaallettii gommittii akkas jedhamu malee waama faaxumaa turte yookiin waan biraa turte ta'a. Inni maqaa ta'eetiin ittuma fufa jechuudha. Isumaan waamamaa deema. Kan dhalootaa kan duraa sun dhaabbata. Iddoo namoota ergasii yeroo durii achi ollaatti beekan malee jarri naannoo asii kun isaan malee waamani maqaa hayaa sanaan malee waamani. Gogni jijjiirama. Iseenillee maqaan ijoollummaatiin hin waamtu maqaa sanaan malee. Sanaan booda innis abbaa jedhamee abbaa akkasii jedhamee waamama. Iseenis immoo kan dubartii adda addaa gommittii qaallettii akkas jedhamu. Gosarraa isin kaa kan sii kun amma fakkeenyaaf awaalinii kan jedhamu irraa dhufe qaallettiin jedhamaan. Sanuma naa kennu gosa koo sanaan na waamu. Gosni koo qaallettii jedhamee waamama. Dubartii gara biraallee qaallettii irraa dhufte yoo dhufte qaallettima jedhan fakkeenyaaf isiillee yoo taate qaallettima jedhanii moggaasan jechuudha. Yoo gosti kiyya qaallettii ta'e. Gosni kiyya awaalinii yoo ta'e qaallettii jedhanii si waamu. Rakkoon qabu hin beeka hunduu hin beeka. Gosa bareechanii wal beeku. Gosa dura baay'ee wal iyyaafatu. Gosa wal baay'ee irratti leenyu godhu. Sanaan booda maqaan nyutaa bunee. Danfaa buna dhadhaa danfee cuubaan cuubamee gammadamee nyaatama. Iseen gisee dhuftu waan fudhattee dhuftu qabdi gaasitti. Waan fudhattee achirraa hojjetattee dhuftu qabdi misirroo kan waan misirroo namni nyaachuudhaan baay'ee kan eenyuudhaan eeguu qabdi. Wanti sun cuukkoo, daabbiqoloo, karameellaa waan akkasii kana fudhattee dhufti. Dhadhaa yeekoodhaan hojjetame sun dhadhaa baay'ee urgaa'u. Waan sanas qabdii namni sana dibachuudhaaf hedduu hiriira galee ta'a. Warri firri bule sun hundi isaa kanaaf hin kennite gaa. Dhadhaa yeekoo sanarraa, cuukkoorraa, waan hundarraa iseetu kenna. Waan misirroo jennaan hedduu ni godhu. Akka kanaan egaa gammadanii nyaatanii dhuganii ni galus galee ni taa'us ta'a. Sanaan booda shanantu jira. Shanan gisee dhufan immoo asiis hin qophaa'a. Achiis hin qopheessu. Gaafa siin heerumtee guyyaa shanaffaatti dhufa. Gisee dhufu hiriyaasii jira addooyyeesii turan obbolaasii akkas ijoollee durbaatii keessa maal godhu obboleettiin si heerumte yookaan warra obboleessaa nama heerume ta'uu qaba durba qofa miti jedhaniinaan durba keessaa nama tokko kan namni lama dubartiitu duuka dhufa nama heerume jechuudha dubartii. Addooyyima keessaayyuu. Shanan gisee dhufan nama heerume keessa buusanii ergu shananii. Maaliif iseen dhuftu sun dhuftee si barsiisti waan iseetti himtu qabdi. Achiin booda tirmaa qophaa'etu jira gaa. Duraan qabee kan qophaa'aafii ture dhadhaasii, dammasii, daakuu adda addaa waan daaksisaniif sana hundasaa fidanii dhufu ijoolleen sun. Nyaatas fidanii dhufu waan nyaatan. Jarri kunis isa nyutaan fidanii waa hundayyuu lafa kaa'anii nyaatanii dhuganii taphatanii yeroo galuudhaa kaahanu. Jarri sila obboleetti namni heerume keessaa namni beekumsa qabu jechuudha waa'ee eenyurratti. Isee gorsu. Subii boriitii qabdee siin waa hojjechuu jalqabdi. Guyyaa shanan booda hojiitti seenti. Hojiitti seenti. Subii yeroo hirribaa kaate dura maal akka gootu marqa marqitii kan cuubaadhaa ta'uu kana tolchitaa kan akkanatti cuubdaa akkanatti danfista akkana jedhan eenyu ta'u. Sana gooteetu ganama kaate. Maatii ollaa hunda waamtee buna danfistee buna dhadhaa danfistee cuubaa cuubdee dura marqaa tolchitee abbaa manaa warra mana kana keessa jiran nyaachistee warra bakkeedhaa dhufan immoo cuubaa buna dhadhaa waa hunda gootee dhiyeessitee nyaachisti waan maatiin si ergan sana.
qobaatti immoo waan itti agarsiisanii qaban galu abbaa fi haadha isaatiif kabaja guddaa qaba naannoon keenya. Abbaa fi haadha isaa isa isheen itti heerumte isheedhaafis abbaadha haadha waan ta'aniif kabaja guddaatu kennamaaf. Jara sanaaf immoo waan isheen fudhattee mana jaraa ol galattiin dhaqxu abbaa fi haadhatu achi erga qobaatti. Kan sii miti kan siirraa miti qobaatti kan abbaa fi haadha dhadhaarraallee daakurraallee waan hundarraallee qobaatti dhufu. Kan isaaniitiif murteetii miti jedhanii adda baasanii jechuudha. Gaafa haadha akkas baaftee bor immoo mana jaraa ol galattiin galtii dhaqxee harka duwwaa ol hin galtu. Sana fudhattee geessitee jaraaf kennitee ittiin mana jaraatti ol galtee wal bartii jechuudha. Guyyaa 5 qofa kateetu ji'a taa'uun hin jiru. Guyyaa 20 taa'uun hin jiru. 5 boromtunuu iseetu kaatee hojjeta. Waan isiin kaajjatte iyyuu namni ilaaluudhaaf akkamitti hojjetti gaarii hojjetti moo jedhanii ilaaluudhaaf eenyu ta'u baay'ee eenyutumaadhaan hojjechuu qabdi. Jarjaran. Daddaftee jajjartee akkaataa itti hojjettu san agarsiisuu qabdi. Daddafuu ta'uu hin taane moyaasii jechuudha. Moyaa isii agarsiisa. Hagam akka beektu. Hagam akka beektu kana jedhanii ilaaluudhaaf akkanaaf eenyuudhaan eeguuni sanaan booda mana sii keessa kaatee waan hunda ofii hojjetatti jechuudha. Idilee ofii ka ofii jalqabdii jechuudha. Sanaan booda gaafa abbaa faatisii salgan waamu. Salgantu jira. 5 salgantu jira. Salgantu jira. Salgan kana gisee jarri waamanu uffannaa abbaa faadhaaf bitu. Haadha isiitiif abbaa isiitiif jechuudha. Bituu hoolaa waan biddeena waan dhadhaa maal waan barbaachisu bitatanii qopheeffatu sanaan booda fudhatanii dhaqu. Gisee dhaqanii barrii killaa jaraarra gahanu achuma dhaabbataniitu nama tokko ol eeggatu. Salaamataa ol dhaammatanii jedhama. Salaamataa ol dhaammatu. Isheen egaa amma jaruma sanaa waliin ala dhaabbatti malee akka durii fiiganii mana abbaa koo haadha koo jedhanii keessa fiiguun hin jiru. Keessumaa achuma bakkee dhaabbatti. Hamma jarri ol galaa jedhanitti. Achi dhaabbatteetu jaraa waliin dhaabbatti ol galaa ol seenaa jedhuuni. Namni dhaqe sun gaddee kottaa jedhaniiru jedhee gisee jedhu hoolaa fudhatanii dhaqan sana tool hin galin hin gorra'u. Balbala irratti. Balbala irratti. Billaallee nama gorra'ullee siluma qopheeffatanii dhaqu malee. Maatiin cinqan. Achuma wanda qopheeffatanii dhaqu achuma irratti gorra'anii namni ni qalu sunis qalee ol kennaa jarri ol galu. Gisee ol galan taraadhaan akkuma umurii jaraatiin akkuma firoomaatiin taa'u. Maatiin kun jechuudha. Achiin jilba dhungatanii gurmuu dhungatanii jilba dhungatanii uffata fudhatanii dhaqantu jira. Kan abbaa bullukkoo gaabii guddaa gaabii keessaa isa guddaa bullukkoo isa irra buusu. Haadharra zuuraa kana bituuf zuuraa isa keessaa bareedaa bituu fi akkuma kana naxalaadhuma isaatii waliin isa irra buusanii dhungatanii dabarfatu. Achiin adaadaa akkas eessuma durbii maal akkuma akka qabeenyaati kun. Taananiin akka qabeenya isaatiin hiriira galanii. Yoo qabaate giddii miti. Yoo qabaate taraadhaan akkuma eenyu jaraatiin jara sanaa naxalaa shaashii akkas ta'a deema. Godheetu irra buusa offisaa jedhu sanaan. Offisa sana godhanii taa'anii irbaata nyaatanii bulanii gara maatiitti gisee galanuu jarri kun hoolaa bitanii qopheessanii hoolaa warri talaa hoolaa siluma bitanii eeguuni hoolaa jedhanii biddeen tolchanii waan isiin galtee warra maatii isaa nyaachistu akka jarri rakkanne yeroo itti kennu hoolaa kanas biddeenas waan hundayyuu fudhattee galtee isee duuka galchu jechuudha. Dhaqxeetiyyuu qopheessitee miinzeen sunis achuma bulee gaafa sana jarri ollaa kun abbaan isaatis firoonni dhufanii nyaatu manama jiraatti immoo manuma misirroowwan kanatti jechuudha. Sanaan booda asirratti gaa dhumaa sagantaan cidhaa sagalirra dhuma jechuudha. Guyyaa 5 eenyurratti dhuma gaa cidhaa jira 5tu jira salgantu jira. Akkas jechuudha. Salganirra dhumataa mana maatii ofii dhattee gara maatiitti heerumteetitti wantoota kennaa ta'e qabattee dhufteeni galtii sanirratti dhumataa hojii ofii eegalti jechuudha. Achi booda waggaa tokkoon geetti yoo rabbi ilma kenneef yoo rabbi dubaras kenneef ulfataatii hindeessii saramooniitu jira. Waan godhantu jira. 5 jedhama innis. Isarraas naa dubbadhu. Yeroo isin dahuuf kaatu fakkeenyaaf ji'a 8 fa'aa yeroo akkas geessu abbaa faatii waa qopheeffataniitu abbaa faatisii jechuudha. Mana jiraa deemu.
mana jaraa deemanii adaraa mucaa keenya nuu kennaa nu biratti adeessuu jedhu. Abbaa fi haati isaas immoo irrakkattuu nu biratti adeessuu jedhu. Wal hirkatti qabu. Daree lamanuu nu biratti adeessuu nu bira kan kofirti jedhanii irratti waleenyu ta'u. Garuu da'umsa jalqabaa abbumaaf haadha fudhata. Isa jalqabaa. Sanaan booda abbaa fi haadha biraatti hin naqxi. Gizee siin naqxu gaa haati waan hedduu qopheessiti. Waan isii ittiin kunuunsitu waan shanansiitiif ta'u waan hedduu. Daakuu muuqaa daakuu marqaa waan hedduu egaa eenyuun nun ga'u sa'aatiin jalaa fudhata akka kana qopheessiti yeroo isiin deessee jettee marqaa uffaltii tolchuu du'aayii godhuu mucaadhaa maqaa baasuu innis waamamee dhufa maqaa kan baasu abbaadha abbaa mucaati. Guyyama san guyyaa shananii san baha. Shanamiti deessee akkuma isiin deesseen jalqaba dhufanii baasu iddoo tokkotti guyyaa shananii sin baasu kan jedhu jira. Kam keessaa akka eenyu ta'e danuu hubannaa isaan qabu. Akka kanatti gaa isheen eenyu taate guyyaa 5 gizee ga'u gaafa guyyaa 4 galgalansaa dubartoota naannoo sanaa firoota waamu shananiif waamanii subii isaa gaafa 5 gaafuma bultii 5ti 5 kan jedhamu kun dhufaniitu hammi tokko manatti hafu. Hammi tokko immoo gadi bu'anii baddaa deemaniiti qoricha kutu. Qorichi sun kan isiin nafa ittiin dhiqattu. Kan isiin nafa ittiin dhiqattu dhaqanii kutuu qoricha kana kutaa hililchaa dhaquuqa deemu karaa kanarratti hin beekamu. Yoo dhiira argan immoo gadhiisan maaliif itti hililchanii waan jedhan qabu waan hedduu jedhaniitu birrii harkaa fuudhu. Dhiirarraa. Birrii kana fidanii iseedhaaf kennu. Jechuun iseedhaaf kennu jechuun mucaadhaaf kennama. Mucaadhaaf waa bitama. Akka kanatti gaachee ol deebi'anii jarri manatti hafan hammi tokko sun buna dhadhaa dhaabanii cuubaa cuubanii eeguuniin. Dubartoonni kun dhufanii hililchanii ashaboon soogiddi amoolee jedhamu jira. Dheeraan tokko wanta sanallee irratti eenyu godhama. Achiin ol galanii taa'anii buna kana dhugu. Buna dhuganii namni hammi tokko keessaa kan jajjabaa ta'e dhaqee marqa tolcha. Marqa gaa nama danuu waan hedduu ta'eef nama danuu ta'anii tolchu. Gizee marqa kana tolchanis waan jedhaa tolchan qabu, waan jedhaatti naqan qabu. Akka kanatti marqi sun dhufee gizee gadi dhufus hin hililchu. Hamma kana yeroo tolchanus yeroo taa'anus hinuma hililchamaa oola guyyaa kana mana sanaa. Gammachuu. Akka kanatti gaa waliin tirii guddaatti nyaatu. Saafaa guddaatti yookaan gabatee jira gabatee guddaa nama godhanii nyaatu sanarratti ka'aniitiyyuu ammoo taree jedhu. Ammoo taree ammallee taree ammallee. Ammoo taree ammallee taree ammallee. Ammoo taree ammallee taree ammallee. Ammoo taree ammallee taree ammallee jedhu. Ammoo tarii kun ammas da'ii jechuudha. Akkana jedhanii sirbuu achiin booda dhumarratti iseedhaaf waan jedhanii akkuma eebbaatiqa godhanii geessanii isee nyaachisu misirroo kanaaf. Misirroon kun achumarraan kaatu sireedhuma seerra ciistii akkanatti qoricha sirbaa ooluqa. Danuu hedduu sirbuu dura taa'anii ammoo taree sana jedhu ammoo taree booda ol ka'anii sirbu. Sirbanii taphatanii yeroo galgalli ga'u hin ciru qoricha sila fidan. Ciranii tuulanii deemu namoonni achi keessaa dhiquudhaan beekamantu immoo jiru. Jarri akkasii sun immoo ibiddarra kaa'anii distii guddaadhaan hin affeeluu, hin bilcheessu. Sanaan booda isiitti hin ulattisii, hin niqusi. Marqa booda jechuun. Galgala halkanii malee guyyaa niqan. Halkan galgala dhiqu marqa guyyaa nyaatu. Guyyaa kanarraa marqa nyaatanii sirbaa oolanii galu. Marqa nyaatu buna dhuguu cuubaa bunni kun dhadhaadhaan buna dhadhaa cuubaanis cuubamee waan hedduu jira nyaatu marqa kana biratti waan adda addaa hedduutuyyuu biratti godhama marqa qofa miti dhadhaa qofaa miti kan nyaatan waan danuudhaan akka kanatti galgalli gahee isheen niqatti gizee isheen niqatti haatiin niqtu haati maaliif garaan jabaattu jedhanii waan gubaa isaa anillee wanta sana argeera biyyatti waan hin da'eef tokko hedduu nama guba iyyitee maraattatumatti iyyitu akkanatti gassi qabanii giddiinsi guggubu qaama kee kana hedduu iddoo hunda gubu
hedduu namatti tola. Faayidaa qaba Dadhabdaa baay'ee qaamni kan kee cima si cimsaa qaama kee amma si dadhabsiisu kanallee hin qabdu dugda keellee hedduutti guggubanii si godhu dugdi keessa hin dhukkubu baay'ee hedduu gaariidha. Dawaa hedduu qabu baay'ee dhiqaa qofa hin taane qoricha adda addaa irraayi. Kanaaf hin fayyadaa akka kanatti dhiqattee qabarichoon immoo akka inni michiitti hin taane akka michiisitee akka waatti yaasa qorichi sun yoo utoo qabarichoon ulanni qabarichoo jedhamu jira kan biyya keenya waan ulan tokko wanta sana bicuusiisitti ulanii sanaan booda haati marqa tolchitee fiddii fi isheen dadhabdee jirti egaa hedduu keessa tursu marqa sana nyaattee raftii booda salgantu jira kan da'umsaasi. Bultii sagal jechuudha. Deessee bultii sagalii buna dhaabanii akkuma kana cuubanii gaa naannoo keenyatti gaa bunuma waan danuuni buna keenya qabeenya keenya waan hundaan booda gadi baatee akkamii qaamni ishee kun jajjabaateeraa dhaabbachuu hin dandeessi kan jedhu laaluuf. Guyyaa sagaliin. Manarra zoorsisu. Mana kana zoorsisanii ifatti gadi baateetu yeroo biraa gadi hin baatu. Deessuun manarraa gadi hin baatu. Ifnitti hin galu maggaarajaa itti siree seettuu dukkaneessan itti dukkaneessu ifan danuu ittiin godhani qilleensi itti gala jedhu qilleensi qaamnisii qilleensi gala jedhanii qilleensa irraa eegu garuu guyyaa sagal geessu gadi ba'ii jedhu yeroo gadi baatu yeroo sana bicuun ulfaatti maaliif ifas danuu waan ergasiin argineef bicuun dadhabbiin namatti dhagahama bicuma manumarra akka deemtee ol galtee golgee kana teessi hadhee gadeessi hadhuma teessi golgee kana. Gadi baate jechuudha. Gadi baate ganaa amma 40tti ba'uun hin jiru. Hadhee ilaaluu fi akkamni qaamni ishee kun akkamii jedhanii ilaaluuf. Akkuma aadaatittuu dirqamas guyyaa sagalii yoo mana irra naanna'uun. Mana irra naanna'uun aaduma. Akkanatti gaabuna sana dhuganii du'aa godhatanii hamma 40tti hin ciisti namoonni gaa dhufanii eebbisu akka kanaan 40 ga'a 40 gizee ga'ee hin qalu. Hin ejjetu hedduu bareeda firri waamama firri karaa abbaa manaasees karaa siisiis ollaas hundallee waamanii iseettis uffata bareedaatti uffisanii hin sirbullee nyaatanii dhuganii sirbanii hedduu bareeda. Akkuma shananii san jira jechuudha. Shanan caalaalf 40 immoo shananoo caaluuti lamman saatuyyuu baay'ee boota iddoo guddaa qaba garuu akka kanatti gaa iseenii hedduu bareedde kaati. Mucaattis iseettis uffata haaraa bitanii amma gaa qopheessanii gara abbaa manaatti gaggeessu. Gaafa galtu waan hedduu qopheessanii fi misiroodhuma gaa. 40 booda. 40 booda abbaa manaa biratti galchuu jechuudha. Babbareechisanii nyaachisanii. Hedduu bareeddee misa gaafa heerumtu caalti bareennisi. Dhugaa deessee waan qaciistee akkasiidha. Aadaa baay'ee nama boonsu dhugaa. Aadaa baay'ee namatti tolu waan duraan hin beekne dhagahaa jirra. Daawwattoonni keenyallee akka gammadan abdii qaba. Amma ammoo yeroo dubbannu kana keessatti buna yeroo baay'ee waamta. Mee bunniniif jimma akkam walii? Mee bunniniif isin walitti dhiyeenyi keessan hagam buna maaliif buna cidhaaf buna yeroo fuudhan buna yeroo shananii buna yeroo bunni bakkeen itti waamamne bakkeen itti qophoofne jiru iddoo hundattuu waamama. Mee buna kana irraa nutti himee waan tokko. Galatoomi hedduu waan galatoomi waan gaarii na gaafattee bunni keenya dhalannee hanga gaafa duunutti nu biraan hafu. Naannoo keenyatti yeroo nu dhalannus buna nu danfee ittiin du'aa nu godhatanii jedhu gaafa nu duunus buna danfisaniitu nu gaggeessu nu qabaru jechuudha. Gaafa heerumnu gaa walakkaa kanatti waan meeqa bunni nu danfa yoo mucaa arganu nu danfa yoo heerumnu nu danfa waan aduu dhaloota hanga du'aatti bunni keenya qabeenya keenya isa guddaadha. Naannoo Shanan Gibeetti bunni qabeenya guddaadha. Sanaaf nu miti akka biyya sanaattu akkuma addunyaattu bunni tokkoffaa naannoo Gommaa iddoo Coocee jedhamutti argame. Bunnumti jalqabumti bunaatu. Koofii Arabii kisama jedhanii jedhan kana Cooceetti argame. Gommaan keessatti argama. Aggaarorraa bicuma kan fagaattee argamtudha. Achitti argamee bunni kuni qabeenya keenya isa guddaadha. Namoonni iyyuu isa macahuuf buna dhufanii ittiin waan danuu godhatu achittis kan hafan jiru gaa buna keenya macahuudhaaf. Akkasuma kanaafuu bunni keenya kuni waan hunda keenya
bunaaf nagaan nabinaa jedhu gaa kunoo akka mucaan keenya bareedduun kun buna kana nu danfistetti buna akka danfisanii akkas bareechanii egaa cuubaallee qabdanii malee cuubaa cuubanii buna dhadhaa danfisanii waan hedduudhaan nu bareechu gaa hedduu namatti tola. Sagantaa biraatitti cuubaa cuuftee buna dhadhaa danfiftee asitti nyaata aadaa shanan gibee qabattee dhuftaa waadaa nuuf galta. Okay, isiniif hangalash. Buna jechuun namni buna qabu ijoollee barsiisaa, namni buna qabu qabeenya qabaa, namni buna qabu waan baay'ee jedhama. Waan baay'ee ta'a. Bunni waan hedduu nuuf ta'a. Jireenya keenya illee egaa kan ittiin nutti jijjiirrannu, kan ittiin jiraannu, akkuma tamma jette egaa kan ittiin barsiifannu, waan hunda kan ittiin godhannu buna keenyaan nu qofa iyyuu tun taane akkuma addunyaattu iyyuu buna keenyaan namni waan beekamaa jira ittiin dhugee waan hedduu hojii ittiin hojjeta gaa ittiin ho'ee ittiin mirqaanee jechuudha. Kanaafuu bunni maaligaa baay'ee bareeda dhugaa waan baay'ee namatti tolu. Buna jechuun jimmaaf lafee duddaati jechuudha. Akkaan badheetti lafee duddaati jechuudhaani. Lafee malee socho'anii lafee dugdaa malee kanaafuu lafee dugda keenyaati bunni keenya. Hagas takka hubadhe jechuudha. Jechootuma dubbimaatirraa dubbataa jirra. Sirrii jette. Baay'ee bareeda. Mee maaltu hafe kanatu hafe kana himuu qaba waa'ee aadaa kiyyaa. Aadaan jimmaa kanatu hafa ka jedhu mee ofii keetii waan dabalattee himtu yoo jiraate yeroon kan keeti. Galatoomii bunni amma aadaanu hammuma tokko irraan himi'an hammuma beeku aadaan keenya kun irraanfatamuu qabu aadaan keenya kun bahuu qaba namoonni waa'ee aadaa irratti barreessanus ta'ee akkuma keessanii kanallee namni hojjetan hedduu galatoomaa isinii ittaansees namni biraa irratti nu hojjechuu qaba. Aadaan keenya nu jalaa baduutti jira. Kanaaf akka inni nu jalaa hin banne irratti hojjetamuu qaba. Namoonni beekumsa isaa qabanus anamma hammuma beekurraa naasee malee aadaa naannoo shanan gibee irraa parsantii tokko himeera jedhee hin yaadu. Maaliif danuu beekumsa isaa hin qabu. Namoonni beekumsa isaa qaban otoo nuu baasanii nuu himanii nus barsiisanii ijoollee keenyaaf illee lafa keenye waan gaariidhaan jedha. Kanaaf egaa yeroodhaa waliin waan danuu ibsuu hin dandeenyu. Waan naafessaniif garuu hedduu galatoomaa baay'inatti itti gammadeen jira. Xumurree gaafiinis ni jira. Mee duraa odoo gara gaafii kennaa hin deemne ijoollee biyya kanaaf hawwata biyya kanaati waa'ee aadaa kana irratti akkuma anis hin beekaa atis hin beektaa hagam akka dadhabee wal argine jechuudha. Kanaaf aadaa kanaaf namni iddoo qabaatee waan kiyya akka jedhu mee waan dhaamtuuf uummata kanaa nama kanaa jechuun namni kun ijoollee qaba. Inni guddaa yoo ibsuu didee irraa dhalate sun maal beekee maaliin guddata seenaa duudhaa ofii. Kanaaf mee ijoolleefis maatiifis keessaa maatii waan guddaa akka taphatu jechuudha. Dhaamsa mee obbolummaa dhaamiif waa'ee aadaa kanarratti jechuudha. Galatoomii anillee uumaa keessa kootee yaadaa jiru haasoftee galatoomii hedduu gaafii gaariidha. Maal seete nama yoo of beekteeyyii waan hundayyuu beekta. Of taanee of barree aadaa keenya barsiisuu qabna. Ijoollee keenya afaan barsiisuu qabna. Afaanitti aansee aadaa keenya barsiisuu qabna. Biyya guddatee dhufnee jennee aadaa keenya irraanfachuu hin qabnu. Biyya guddatee kana keessa ta'us aadaa keenya afaan keenya dagachuu hin qabnu. Ijoollee keenya illee barsiisuu qabna. Kanaaf aadaa keenya irratti hin hojjetamne hojjetamuu qaba. Barreeffamuu qaba. Dhaloota dhufutti darbuu qaba. Numtinuu irraanfachuutti jirra. Wal yaadachiisuu qabna. Namoonni beekumsa isaa qaban please gadi bahaati barsiisaa nuuf himaa hin baranna wal barsiisna ijoollee keenyatti dabarsina waan gaarii qabna. Aadaa eenyu nu caalu aadaa bareeda qabna waan hunda kan guuttate nu jalaa baduutti jira akka hin banneef gabbaanii nu barsiisuun baay'ee murteessaadha. Ijoollee afaan waan hunda afaan keenyallee hedduu ulfaata garuu nama of ta'etu boriif ta'a ofiifis ta'a. Kanaafuu afaan aadaa keenya hundallee barsiisuu qabna. Yoo biyya
guddate keessa jiraanne afaan kan jiraas akkuma jirutti ta'e keenyas immoo barsiisuu qabna. Dhugaa baay'ee galatoomii dhugaa baay'ee gammadee jira. Gaafii qabdaa gaafiin kiyya hin hafu kun beekama sagantaa kiyya argitee yoo jiraatte dhuma irratti gaafota baay'eetu jira. Gaafii san keessaa waan carraan si ga'e hin gaafattaa. Maaf innis ijoollee barumsa ta'a akka aadaallee akka aadaatti sun carratti murteessaa akka beekumsaallee waan kana keessaa waan hin baane waan ta'eef yeroon kun yeroo gaafiiti. Carraa kaaftaa gaafii carraan si ga'een si gaafadhaa. Hibbootu jira mammaakatu jira gaafii beekumsaatitu jira waan carraan si ga'een si gaafadhaa carraa kaasi. Hin sodaatte moo? Hin sodaadhu lakkee hin sodaan qabnu nu. Lakkoofsa mee? Lakkoofsa 3. Carraan kee lakkoofsa 3 sitti ulfaatu oolu. Natti hin ulfaatu jedhe akkamitti wallaala waan aadaa naannoo kooti. Gaafii beekumsaati. Adda hibboon sin geenne maal seetaa? Dheerinni abbaa jifaarii meetira meeqaaf seentimeetira meeqa? Meetira 2 fi saantimeetira 10 jedhu akkan dhageetti namoonni yeroo haasa'an kan hin dhageerraayyee jechuudha. Hedduu dheeraadha, hedduu furdaadha, hedduu bareedu. Kanaaf tulluu jedhaniillee waamuun waan dheeraa ta'aniif jedhu namoonni yeroo haasa'an. Sirri deebistee sitti salphate na fakkaata gaafii lammaffaa si haa gaafadhu. Lamatu asirra jira. Lakkoofsa 3 irratti gaafii 2 qabadhee jira waan ta'eef jechuudha. Carraa keetii homaa godhee hin danda'u. Gaafii lammaffaa 5 gibee mootota 5tu jira jedhan. Mootonni 5 kun biyya kam iddoo kamii bulchaa turanii maqaa isaanii eenyu? Naannoon amma dhiyeenya kana Jimma jechuudhumaanii walumatti waamamuutti jirra. Garuu 5 gibee gama mootolan 5tu bulchaa turanii abbaa jifaarii dabalatee jechuudha. Kan keessaa mootiin Jimma abbaa jifaarii kan biraa mootoliin 4 jiru jechuudha. Abbaa jifaarii ala jechuudha. 4tu jiru. Jira abbaa jifaarii wajjiniin 5 jedhaman. Jimma, Gomma, Limmuun, Geeraa, Guumaa. Kanatuyyuu amma mootolii 5 ta'anii biyya Jimmaa bulchaa turan. Naannoo kana bulchaa turani. Kanaafuu 5 gibee jedhamnee waamamna nu walitti jechuudha. Garuu baay'ee gaafii kana wanti si qopheesseef guddaa isaan dhaga'ee hin beeku. Sirrii. Anka beeku mootii Jimmaa abbaa jifaar ta'u baay'inaan kan dhagaa guddadhe jechuudha. Ammas kan dhagahamaa jiru garuu nama arfan kan mootota arfan kana ana qofaa miti daawwattoonni kennallee waan beekan natti hin fakkaatu. Saniif jecha gaafii kana si qopheesse maqaa isaanii yaadattaa? Dhiifama naa godhee anillee hedduu natti dhagahama. Gara fuulduraatti qoradhee dhufee ibsuuf na yaala. Garuu maqaa jiraa hin beeku. Garuu mootoliin 5 akka naannoo 5 gibee kana bulchaa turanidha. Kana keessaa abbaa jifaarumatu jalqaba qaa isaanii isaan beekumsaanis waan hundaanuu nama beekamaadha. Nama hedduullee waan hedduu godhedha. Akkasuma immoo mootoliin biraas jiru jechuudha. Jiruun ammasitti kun Gommaa amma Aggaaroo kan bulchaa turan achi naannoo sana Gommaan Aggaaroon magaalaa isiiti malee naannawa isii danuu jechuudha. Sun Gomma jedhama. Limmu jira, Geeraa jira, Guumeetu jira. Kanaafuu walitti Jimmaa wajjin 5 jechuudha. Mootolii 5 kanuma akka abbaa jifaar 5tu turanii. Kanaaf amma irraanfatamuutu jira akkuma jette kana anillee naannuma sana ta'e kunuu maqaa jiraa sirriitti hin beeku. Kanaaf qorachuu qabnaa. Warri beekanus tunuu barreessanii irraa barreen ijoollee keenyas barsiisni gaariidhaan jedha. Baay'ee dhaamsa gaarii dhaamtee baay'ee galatoomii sagantaan keenya kaardhaa asumarratti xumuramaa waan guddaa sirraa barree kaafeeffammoo yeroo biraatiif waadaa nuu galtaa
asuma dhufteetiin mata duree gara biraatiin sirriitti aadaa kan kee qorattee nama biraatis nu affeertee daawwattoota keenyaaf akka nu ibsitu waadaa nu galtaa. Adhaaf asumarra xumurraa irra deebi'ee baay'ee galatoomii affeerraa kiyyaa simattee naa dhufuu keetiif galatoomsin jechuu barbaada. Anis hedduu galatoomii Oromiyaa 11 waan qophii akkasii nu gootanii waan haaraadha kun hedduun isinitti gammadaa waan kana nu gootaniif galatoomaa galata guddaa qabdu. An beekumsa gahaa waahii shanan gibee kanarratti ibsa guddaa beekumsa gahaa qabaadhee miti hammuma beekurraa haasaa jedheetan dhufee namoonni anarra beekan immoo bahanii hundinuu kan naannoo hundaatu bahanii akkuma kanatu nu barsiisanii walirraa barree gaariidha. Utuu nu warri barreessanus warri akkuma kana miidiyaa hojjechuu barbaadanu kan biraas utuu nu daddanatanii hedduu gammannaa galatoomii waan carraa kana naa kenniteef hedduu galatoomii ulfaadhu. Dhaggeeffattoota keenyaanii wantan waa'in aadaa amma himirraa waan sirriitti hin himne yookaan dogongoreera wanti dogongoree yoo jiraate dhiifama guddaan gaafadhaa. Anammuman beekurraa naasee namni dogongoruu hin danda'a waan dogongoree immoo dhiifama guddaan gaafadha. Uumaa miti. Daawwattoota keenyaaf hordoftoota keenya turtii nu wajjin taasiftan keessatti waan baay'ee akka barattanii abdii guddaa qabna. Siizinii haga ammaa ture keessatti godinaalee kutaa 11 irraa keessummaa dhiyeessaa aadaa Oromiyaa walirraa barataa turree jirra. Haga siizinii lammaffaatiin walitti deebinutti nagaatti isiniin jechaa yaada keessan nu gamaachaa nagaan nu tura. Ragabau Jimaya de Hanakamatu Hirayo Tamada Bunabdama Dawada Gamadu Kayama Uma Badase Gana Muma Haji Tubadatu Biyajimay Ikusmare Shanatali Yujima Kapitu Segana Muma Iyamoti Biyashanakiwe Ujubu Denji Amanturibe Nama bon biya jitu ya daya silalu biya jitu nana gamachis biya jitu mama garisa ada jeni shewa unda magarsa biya jitu